Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Qophii keenya kanaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kaasnee ilaalla. Keessummaan keenya guyyaa har'aa dargaggoo Dachaasaa Wiirtuuti. Dargaggoo Dachaasaan hundeeffama qeerroo bilisummaa Oromootii kaasee haga ammaatti immoo miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan nama hojjetaa jirudha. Hamma dhumaatti daawwadhaa waliin tura. Dachaasaa baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan affeertan isinis. Tolega Dachaasaan dabbalummaa Yuunivarsiitii Haroomayaatti gibiratti booddee caaseffama qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaruu keessatti akka gahee qabduu fi proposaalii isaa akka qopheessitan dubbattee turte. Dachaasaan faan yookaan caasaan Yuunivarsiitii Haroomayaa ture qeerroo hundeessa immoo caaseffama qeerrootti dabalamani. Nuni caasaa qeerroo duraan turetu sadadumaan kan ture ijaarsa dargaggoota adda bilisummaa Oromoo jalatti turetu jaarmiyaatti akka dhufu goone. Isa sana malee kan tokko jennee yookiin lafaa kaanee kan hundeessine miti. Isuma sana akka bifa jaarmiyaa qabatu kan faffaca'ee jiru akka gar tokkotti dhufu caasaalee adda bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa jiran faana dhaabuu faana wal taanee gara jaarmiyaatti akka dhufu goone malee haaraa tokko jennee kan hundeessine miti. Propozaala sana qopheessitanii dhaabaaf dhiyeessuu keessan ragaan jiru jiraatan? Egaa yeroo sanatti imeelii goone, imeeliidhaan dhaabaaf ergine, dhaabnis isarra dhaabbateeti kan as nutti deebise wantoota sirraa'uu qabu sirreessee akka kanatti yoo deemame kan jedhuuni innis konfirmi nu godheeti. Wantoota kana garuu yookiin karaa keenya qofa miti. Karaalee miseensota dhaabaa, karaalee adda addaa caasaan dhaabaa guddaadhas bal'aadhas waan ta'eef karaa sana isaan qaqqaba. Yeroo as erganii nuufis erguu caasaalee dhaabaa adda addaa bifa adda addaan quunnamaniif isaan sanas deebiima sana erguu karaa kan akkasitti deebi'e imeeliitiin ergine imeelii maannuu deebi'e. Gamtaan barattoota Oromiyaa caaseffamni qeerroo bilisummaa Oromoo akka hundeeffamuuf sababa ture warreen jedhan jiru mee kan akkamitti ilaaltaati? Sirriidha. Nuti akkuma siin jedhe caasaan dargaggootaa kun ijaaramuu fi sadaasa sagal bara 2015 fincilli diddaa gabrummaa mataansaa bu'aa tokkodha. Achirraa akka qabee tooftaalee fi tarsiimoowwan dargaggoonni itti gaggeessaa turan sana bittinnaa isa ture gar tokkotti finnaa jenneeti. Nuyi jaarmayaa qeerroo bilisummaa Oromoo hundeessuun dura yuunivarsiitii adda addaa keessatti gumii waaqeffattoota addunyaa jennee yuunivarsiitii Jimmaa, Wallaggaa, Adaamaa, Madda Walabuu, Harammayyaa keessatti waaqeffannaan akka jalqabu ta'e. Inni kuni jaarmayaa qeerroo bilisummaa Oromoo ijaaramuun dura jechuudha. Kuniyyuu gara sanatti akka dhufu gumiin dagaaginaaf aadaa afaan Oromoo jedhamu yuunivarsiitii tokko tokko keessatti badeeyyuu ture. Fakkeenyaaf akka yuunivarsiitii Harammayyaatti hin turre bara nuti yuunivarsiitii Harammayyaa seennu deebi'e jechuudha. Yuunivarsiitii Diree Dhawaa of danda'eeti biraanchii yuunivarsiitii Harammayyaa Diree Dhawaa jiru as deebi'eeti barattoonni baay'annee gaaffii kana dhiyeessine gumiin dagaaginaa fi aadaa afaan Oromoo achi deebi'e. Inni kun bakkoota yuunivarsiitii adda addaa irratti faffaca'e babbadee ture akka deebi'u ta'e jechuudha. Inni kun gara jaarmiyaatti gara dargaggoonni Oromoo wal barbaadaniif hulaa saaqeera jennee amanna. Kanaaf dudduubee ijaarsa jirutu as ba'e malee jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo nuti tokko jennee kan hundeessine miti jechuudha. Garuu bifa qindaawaa ta'een garuu kan hundeessine jechuudha. Bifa qindaa'aa ta'een akka as ba'u fakkeenya biyyoota Arab Springii fudhanneeti akkamiin biyya keenya keessatti taliignee gaggeessinuu dandeenya. Bifa kamiin yoo gaggeeffame galma gaasa jedhuudha. Nuni propozaala isaa dhiyeessine malee lafaa kaanee kan ijaarre zeeroorraa kan ijaarre nuudha ka jedhu abbummaa ittiin qabnu. Abbummaan hunda Oromooti, qabsaa'ota Oromooti. Biyya keessaaf biyya alaa caasaaleen adda bilisummaa Oromoo keessattuu gahee olaanaa qabu jechuudha. Propozaala sana yeroo qopheessitanii barattoota Yuunivarsiitii Haroomayaa qofadha moo Oromoo kutaa biraa yookaan immoo Yuunivarsiitii barattoota iddoo biraa kan of keessatti hammatee ture? Koreensaa gaggeessitoonni Yuunivarsiitii Haroomayaa qofaa turtanii? Lakki kana yeroo gaggeessinu Yuunivarsiitii adda addaarraa fi dabballee dhaabaa magaalaa keessa jiran dabalateeti. Wantoonni adda addaa quunnamtii caasaa faffaca'ee jiru jira. Isaan ni quunnamna. Barnoota sadarkaa barnoota lammaffaa warri jiran ni quunnamna. Yuunivarsiitii adda addaarraa ni jiru ni quunnamna. Isa kana erga dhaabaa faana walii galleeti akka Yuunivarsiitii Harammayyaatti carraa mata'ee hiree ta'ee hireen sun nu gaheeti itti gaafatamummaa fudhanne malee Yuunivarsiitii adda addaarraa hundinuu itti gaafatamummaa qabu. Nuuni isa sana egaa hojii tokko gaafa hojjettu itti gaafatamummaa fudhattee itti amantee kutannoo murannootiin yoo fudhattu inuma hojjetta. Sanatti fudhannee hojjenneeti gaafa propozaala kanaaf illee taatee yuunivarsiitii adda addaa fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaarra jiran walitti finne jennee yaannu yuunivarsiitii adda addaa Oromiyaa goleeree Oromiyaa adda addaa bakka bu'an jenneeti yuunivarsiitii Finfinnee kanarratti waltajjii gaggeeffanne jechuudha. Waltajjii sanarratti kan argamanii yuunivarsiitii adda addaa Oromiyaarra
akka carraa ta'in argamne malee naannoo Amaaraarraa Baahir Daarirraa affeeramanii turanii Arbaa Mincirraa affeeramanii hin argamne Hawaasa Arafaarraa dhufaniiru jechuudha barattoonni. Sanaaf waltajjiin sun barattoota yuunivarsiitiilee adda addaa Oromiyaa gola adda addaarraa dhufaniin gaggeeffameeti erga walii gallee taatee sana gara fuulduraaf maal hojjenna akka jedhuun wal taaneeti gara dhaabaatti ergineeti bu'uuruma sanaanidha jechuudha kanas deema. Egaa Girmaa Xuruunaa gara dhaabaatti kan fide anaadha yookaan dhaaba wajjinii wal quunnamsiiseen ture. Sababni isaa immoo intarneet aksesii waan qabuu fi gabaasa guyyaa guyyaa akka inni gabaasuu fi waan jedhu tokko haasoftee argeen ture. Yeroo sanatti caasaa qeerroo bilisummaa Oromootti Girmaa Xuruunaa yeroo dabaltu caaseffama sana keessa waan jiruuf moo aksesii intarneetii waan qabu qofaaf immoo nama irbuu seenedha moo waanuma wal beektaniif moo akkamittiin dabalte? Asirratti anamma caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo sana lafayyuun qabanne sochii dargaggoota bilisummaa fi dimokiraasiif jedhuun dargaggoonni kan ijaaramanii inni sun qeerroo bilisummaa Oromoo jedhamee asin baane ture. Girmaa faana nuti yuunivarsiitii wal barre sochii qabsoo siyaasa barattoonni gaggeessanii walitti dhufnee walitti dhiyaannee waliin hojjenna. Garuu haalonni yeroo sana tureen intarneet aksesii hin argannu ture. Akka yuunivarsiitii Harammayaatti gabaasa dhaabaaf erguu fi wantoota argannu dhaabaaf erguu fi dhaabarraas fudhachuu fi intarneetiin hin jiru ture. Laabireerii keessa galtee fayyadamu laabireeriin sun akka Harammayaatti laabireerii 100 caaltu inni sun immoo barattoota waggaa 3ffaa oltu galee fayyadama ture. Carraa ta'ee Girmaan akka barbaade fayyadama. Hoggana dhaabaa ani quunnamu inni hin quunnamu ture. Karaa biraa quunnamuu danda'a waan sana hin beekne hoggana dhaabaa ani quunnamu faana garuu quunnamtii hin qabu ture. Kanaaf wantoota gabaasuu fi innis gabaasuu walitti dhufnee caasaa tokko ture nuti caasaa maannee bakkalcha Harammayaa jedhu jalatti ijaaramnee jiranaaf Girmaanii maanneen bakkalcha Harammayaa kun akka yuunivarsiitii Harammayaa keessatti tuuta keenyadha. Isa sanaan hojjenna. Kanaaf akka golee Oromiyaatti waan argannuuf karaa caasaalee keenya gabaasa ani gabaasuuf qabu namni kun yoo gabaas intarneet aksesii qaba ka jedhuuni hogganan quunnamu faana kontaaktii wal goosise jechuudha. Akkasaan wal quunnaman godheen imeeliitii wantoota gabaas intarneet aksesii argata akka gabaasu ta'e. Kanaan ala isa dura caasaa keessa jira nin beeka caasaa sochii barattoota yuunivarsiitii keessa jira. Garuu hoggana ani quunnamu sana isa dura quunnamuu hin qabu hin quunnamne. Isa kanaafin karaa sanatti quunnamsiise malee tokko jedhee anatu quunnamsiise ka jedhu hin beekan. Hoggana ani quunnamu sanaan walitti isa fideen. Tole yeroo barattoonni isin waliin baratan Harammayaa yuunivarsiitii yookaan yuunivarsiitii Harammayaatti barattoonni baratanii laabii keessatti al tokko tokko akka walga'iitti akka wal agartanii dubbatu. Dhoksaadhaan jechuudha. Garuu yeroo walga'iidhaaf wal agartanii deeskitooppii irra waalpeeparii isaa alaabaa ABO ta'etu teenyaa. Isanuu godhu sana booddee nuti immoo hin gammannaa mirqaannee duukaa soofnaa isaan kanaaf amanneeni warreen jedhan jiru. Yeroo sanatti caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo caasaa dhoksaadhaan ijaaramaa jirudha. Ifa ba'aa miti. Isin immoo namoota dabballummaa leenji'edha. Namni dabballummaa leenji'e tokko alaabaa dudduuba isaa godhee ijoollee walitti qabee riiskii akkasii fudhatee kan adeemsisaa ture dhugumaa maaliif godhaa turtanii yoo gootaniitu ta'e dabballummaa namni leenji'e tokko akkamittiin akkas gochuu danda'ame. Kun gaaffii dogoggoraati yookiin namni sitti hima jedhee yaada. Ani hagan beekuttis hagan keessa turettis yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabannes walgahii gaggeessan. Alaabaa qabatanii miti. Barreeffamootuma mul'isu iyyuu qabannee waltajjii gaggeeffannee hin beekne. Nuni laaboraatoorii keessatti dhanasiin yeroo walgahiidhaaf wal argitan. Laaboraatoorii keessatti gaggeeffannee hin beekne. Nuni caasaan dargaggootaa yookiin caasaa yuunivarsiitii Harammayaa keessatti wal argu yoo jiraate kaaffee Wallaggaa kaaffee kan jedhamtu tokko jirti. Wallaggaa kaaffee sanatti wal argaa yookiin immoo kooteejii kan jedhamtu jirti Harammayaa keessa. Addunyaa Forest jira. Bakki bal'aadha yuunivarsiitii achitti wal arga malee galgala qilxuu muka guddaa yuunivarsiitii Harammayaa keessa jiru jira. Achi faa jalatti haala hin taane haala sochiin sun hin baramneen namoota sigaaraa xuuxan fakkaatamee namoota haala taate addaatiin wal quunnamee taasaa malee laaboraatoorii yookiin bakkee tokkotti wal argee waltajjiin gaggeeffamee ijaarsi gaggeeffame hin turre keessaa qoodan qabuun. Mariin faas adeemsifamee hin beeku laaboraatoorii keessatti. Ifatti gaggeeffamee hin beeku namni gaggeeffatu yoo jiraate nama 5 muka jalatti bakka Wallaggaa kaaffee siin jedhu kana dirree taa'ee yootuma buna dhuguu mari'atee ka'a malee oddoo addaa sakuriitiitiin dhoksatee kan gaggeeffate takka illee hin turre. Hayyee walgahii Goojam Barandaa kan haala mijeessee kan qindeessee kan haala isaa ilaalee si ta'uu dubbattee turte. Yeroo sanatti qeerroon bilisummaa Oromoo tikaan hin butamne jetteetu amantaati. Haa ta'u malee walgahii sana gaggeeffattanii torban 3 waan akkasii gidduutti dhaqan siin qabamtan guraan dhala keessa gaggeeffattanii eebila 4 qabamte natti fakkaataati. Akkas qabamtee warreen biroos immoo si booddeedhaan qabamaniiru. Dhamaatii tokko malee
tiki mootummaa lafa isin jirtanii kan isin qaqqabee utuun butaminna akkamittiin isin qabuu danda'e. Namoonni 4-5 qabamtanii turtan natti fakkaata. Asirratti qeerroon butame isa jedhu ittiin amanan. Butame ton taane caasaan diinaa si keessa galuu danda'a. Butamee fi si keessa galeen adda. Butame jechuun sochii kee kana already numa dhaaba jechuudha. Hansaa godhatan jifannoo sana. Garuu hin butamne galuu danda'a. Nuni yeroo waan kana goonu caasaa dargaggoota kana yuunivarsiitii Harammayaa irraa ani bakka bu'ee guyyaa 2 dursee Finfinnee kana dhufe Finfinnee irratti haalota jiru qoradheen booda akkaataatti waltajjii sana gaggeessinuun bakka isaa mijeesse. Bakka sana mijeessinee waltajjii sana haaluma bareedaan gaggeeffanne yuunivarsiitii adda addaa irraa warra dhufan faana jechuudha. Sa'aatii dheeraa fudhannee irratti mari'annee haala gochuu qabnu. Haga gaditti qonnaan bulaa akkamiin sochoosuu dandeenya, daldala akkamiin sochoosuu dandeenya, barattoota akkamiin sochoosuu dandeenya kan jedhu irratti yaadota wal jijjiirreetii gargar baane jechuudha. Isa kana immoo dhaabaaf ni gabaasne jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti diinaan hin butamne nuti achirratti kanatti beekuu qabdu. Fakkeenyaaf amma Dachaasaan yeroo sanatti yeroo gara Amboo deemtu dhaaba keessaatii dhaabatti beeksisuu dandeessa tarii deemuu kee miseensota keessan keessaa nama muraasadha kan beeksistu. Akkamittiin qabamte namni isin keessaatii himu yoo hin jiran. Inni sun achi toon ga'in dura waltajjii Goojjan Baraddaa baatii guraan dhalaa gara walakkaa keessa. Ani eebila kan hin qabu akka lakkoomsa Awuroopaatti sitti himaa jira. Naannoo guraan dhalaa 15 akkasidha. Ani gaggeessine akka biyya kanaatti naannoo 4-5 akkana fakkaata. Eebila 4 immoo nan qabame jechuudha. Eebila 15 itti labsii qabna. Eebila 15 2011 labsiin jaarmiyaa qeerroo ifatti labsamee warraaqsi yookiin diddaan mormii Oromiyaa keessatti akka dhoofu fi yaada qabna jechuudha. Isa kana guraan dhala keessa gaggeeffannee gargar baane hundi hojii manaa fudhatee jechuudha. Anis gara yuunivarsiitii Haramayaatti kan hin deebi'e sanumaan yuunivarsiitii Haramayaatti deebineeti lammaffaa hojii eebila keessa fi warraaqsa yookiin mormii diddaa dhoosuuf jennuu fi dirqama fudhadheen barruulee tokko facaasuuf haalotatti warraaqsa yookiin mormiin kun gaggeeffamu irratti dargaggoota quunnamuu deema. Haala kanaan Harargee irraa qabee Adaamaa, Finfinnee, Amboo ga'eera jechuudha. Amboo Asoosaatti deemuuf ture. Sochii kana yeroo godhu qaamota adda addaa faana gabaasaa fi deema. Gabaasni kun akka bilbilaan miti. Imeeliitiin hin quunnama, imeeliitiin hin gabaasaa fi deema jechuudha. Sochiin kun hagan gaafa Amboo ga'e hagan qabametti ani namanna saaxilee han jedhu haga ammaallee stiil taatee duraatiin qabame taateen kanatu na qabsiise jedhu hin arganne mammaatti. Tarii namni jalqaba na qabe hagarraa lubbuun jira waan ta'eef argachuu hin dandeenye yoon argadhe akkamiin akka na qabuu danda'e isarraa baruu nan danda'a. Nama Saamu'eel Giddiisaa jedhamu humna tikaa ture yeroo sana Maqalee Yuunivarsiitii irraa bahee nama baakkooti. Isan na to'ate waan ta'eef har'a yeroo ammaa kana Ameerikaa imbaasii eega jedhu isatu na qabe waan ta'eef carraa yoon argadhe nan gaafadha waan ta'eef malee haga ammaa abaluun na qabsiise ka jedhu hin arganne jechuudha. Na qabaniillee taatee abaluun si qabsiise ka jedhu kan itti ani yaaduu danda'u tokko nan gaafanne waan ta'eef jechuudha. Abaluu jechuu yoo dadhabde garuu haala kamiin akka qabamte hin beektu? Haalota qabii maal beekta? Caasaan keenyi caasaa dhokkataa ture. Caasaan jaarmiyaa qeerroo baay'ina. Caasaan adda bilisummaa guddaadha. Caasaan adda bilisummaa Oromoo. Warreen baay'ee beekamantu jiru. Humna tikaa jala to'annoo jala oolan yeroo hundaa hordofamaa oolan. Nuni caasaa humna haaraatu lafaa dhufe waan ta'eef caasaan bifa kanaan akka jaarmiyaa qeerrootti dhufe kuni humnoota duraan hidhamaa turan hidhamanii baan kan ofitti hin daballatu raga tokko. Hin beekamnu baay'een keenya jechuudha. Maqaa keenya humni tikaa dura argateera. Garuu nun beeku bifa keenya. Maaliif haala ammaa kanaan teknooloojiin hin jiru, suuraan keenya hin jiru. Isa kanaaf kanan nu qabsiise, kanan nu qabe hin qabnu. Nuni achi gallee gaafa qabamnu kana gootee naan caasa nu dura immoo maanneeleen dhaabaa hedduun qaqqabamaa turan. Egaa maanneen dhaabaa immoo kallattiis alkallattiis hunuma wal argatan, wal quunnama waan ta'eef yeroo nama tokko qabanii nama isa duuba jiru nama alkallattiis kallattiisa quunnamuu danda'an ni qoratu waan ta'eef haaluma sanaan nu qabanii ka jedhu shakka malee wantoota ragaa qabatanii fidanii anaatiin kana gochuuf turtanii jedhanii na qaban hin jiru. Gaafa na qabanii akka humna hidhatee yookiin fanjii adda addaa dhoosuuf tureetti ture. Garuu gaafa haala na sakatta'anii homaa narraa dhabanii humna addaa ta'uu baran. Humna addaa yeroon sin jedhu bifa warreen kanaan dura to'atamanii qabamanii qoratamaa jiran irraa adda ka jedhu tokko natti bilbilaan yeroo haasa'anii warri kun warraan addaati humna guddaa warra sana faana tokko miti ka jedhu tokko fa bilbilaa yeroo haasa'u dhagayeera. Tigiriffaan dhageessaa isa si gaafachuu hin ture kan biraarratti Tigiriffaa yeroo haasa'u Tigiriffaan tokko Amaariyaamatti siiqa yeroo akkas ragaa takka Amaariyaas ni haasa'a namtichi haala akkasii haasa'e. San booda haga guyyaa lamaattu gaafa sana xiqqooma waan ni jedhan nan qoranne baay'ee guyyaa lamaa booda
wantoota kana Harammayyaa irraa deemanii bakkoota adda addaa qorannoo wantoota fidataniin na gaggaafachuu danda'an irraa kan hafe nan gaafanne. Wantoonni abaluun na qabsiise jedhu ammatti ifatti hin arganne dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama hadheessuuf abaluun na qabsiise caasaan keenya saaxilamuu danda'a. Caasaan hojii yeroo hojjettu keessatti diina keessattis ni hojjetta diinni sirratti hojjeta. Kanaaf saaxilamuu danda'a garuu hin butameef hin saaxilameen tokko miti. Saaxilamtee jechuun butamee caasaan keessuun dhaabbate jechuudha butamte jechuudha. Saaxilamte jechuun immoo namoonni irra keessa jiran ni to'atamu yeroof gufata caasaan biraa garuu qabsoo sana itti fufee hojjeta waan ta'eef saaxilamuu dandeenya garuu hin butamne caasaan dargaggootaa yeroo. Tole isin amma yeroo sana eebila 15 dhoosuuf turtanii mormii kan isin qabamtan sana dursitaniidha kan isin mari'attan Guraandhala keessaa osoo yeroo eebili 15 gahin kan isin qabamtanii namooti isin qindeessitanii fi ijaartan immoo namoota kanaan dura saaxilamanii hin beeknedha. Akkamittiin saaxilamtan? Ana maga isa sana hin barre gamma. Ani jaallan kee maal jedhu warreen hidhaman akkamti saaxilaman? Jaallan muraasni jaallan nufaana waltajjii sana irra turanii nama 5 moo nama 6 kan qabame jechuudha. Warri kaan waltajjii sana irra hin turre. Ani gaafan qabamee booda ani isaan Maakelaawittiin argee dirqama Girmaa Xuruunaa nutti laateen dirqama sana yeroo raawwachuu nu qabamne ka jedhan kaasanii isa sanarraa kan hafe akkatti qabaman kana nu godhee hin jedhamu hin jiru. Girmaa Xuruunaa dirqama dachaasaan qabameera waan ta'eef dirqama kana raawwadhaa jedhee yeroo raawwachuuf jedhu nutti immoo dirqama sana qabamneera ka jedhu dubbataniiru. Suni jechuun caasaan suni qabamullee hojiin jaarmiyaa qeerroo hin dhaabbanne jechuudha. Maaliif warri ati qabamtee booda hojjechuuf jedhanis hin qabaman. Nama 5 qabame caasaa waltajjii sanarra kan ture inni kaan hin qabamne. Sigalee jaafa jaarmiyaa kana ijaarru waan jira. Yoo warri jalqabaa qabaman warri lammaffaa itti fufu warri lammaffaa illee saaxilamanii qabaman warri sadaffaa itti fufuudha. Maaliif dhaabni kontaaktii isaanii qaba. Imeeliin lakkoomsi bilbilaan kennamaafi namni jalqabootaa yoo qabame namni lammaffaa itti fufa inni sadaffaa itti fufa. Haala kanaan ijaarsi sun jabaatee akka deemu godhame jechuudha. Kanaafiyyuu caasaan suni warri jalqaboota saaxilamnullee caasaan jalqaboota saaxilamnullee caasiin lammaffaarra jiru sadaffaarra jiru istiraatiijii sanaan itti fufee jijjiirama dhufee sanaa fi bu'uura ta'eera jechuudha. Akkamitti saaxilamnee kan jedhu garuu qorachuuf yaalleeti akka nama caasaa sana ijaaree tokkotti. Wantoota baay'ee sittuuf amma akkuma mansiin jedhe nama naqabe sana yoon argee gaafadhe irraa kan hafe wantoonni sammuutti si dhufan jiru garuu shakkiitiin kana akka kanaatiin hin qabame ka jedhu haasa'uun rakkisaadha. Kan kee qofatu hin taane asirratti dachaasa kan isi gaaftaa jiru caasaa ati ijaartee yeroo akkasitiin saaxilamee qabamuu ijoolleen kun yeroo qabamanii akkamittiin qabamne akkamittiin saaxilamne maaliif boris hojii biraatu hojjetama jaatee fi hojii wayii tokko hojjettee yeroo feelii godhu kan biraa itti fuftee hojjechuu fi akkamittiin isa kanarratti akka sakaalamte beekuu qabda. Yaada bareedaadha. Maaltu ture ani yeroon qabame mana dukkanaan ture. Mana dukkanaa sana naannoo kam akka ta'e hin beeku. Achitti guyyoota 16 ture. Hidhamtoota baay'eetu dhufee seenaa jechuudha. Akka carraa Girmaa Xuruunaa dhufee seenee ture. Mallattoo ittiin Oromoon galee bahu beekuu fi ana dura jira waan ta'eef kilaasii adda addaatiin waliin argitu sirba tokkoon sirbe afaan Oromoo. Gaafan sirbu isa duras warra dhufan jiru. Ati Oromoodha amana dachaa sana jedhe. Eenyudha nan Girmaadha. Inni hin qabamteeti siin jedheen eeyyee jedhe. Amma maaltu jira maal sirraa argatanii jedhe. Wantoota jiru wantoota saa adda addaa teessanii kas toltaa suuftaa mana kee gidaararraa mana keessaan jechuudha ufee seenee bulle guyyaa sana jechuudha qabameef guyyaa 2-3 booda jechuudha jedha kaateenaatiin hidhamee cancala rurrukuta harkasa eeyyee naan jedhe maal saaxilamee wal gaafana wantoota saaxilamee jiru wantoota waltajjii keenyarraan saaxilamee jiru natti hime kanan darbiin daangaa kana waan kun saaxilameera jedhe. Tarii akkati dubbattuu barbaade yoo ta'e wantoota sana. Girmaan. Wantoonni wantoota isiin jedhu sana saaxilamuusaa Girmaa amantii haasofta malee saaxilameera yoo saaxilamne akkati dubbattuu barbaadame ta'e. No isaan qabu ani haaleera duraan dhufanii na gaafataniiru wantoota kana na gaafataniiru jedhee sirriidha saaxilameera daangaa kanan darbiini kan jiru mallattoo naa kenne jechuudha. Wantoota anaaf inni beeknu mallattoo kana hin darbiini kan kanarraa hafe Girmaa beeka jedhiina jedhe. San booda inni guyyaa tokko akkas lama bulee hin bahee ani nagarree daangaa sanarratti naasee jechuudha. Wantoota inni Girmaa beekaatiin achi sanatti inni hin bahee ani iddoo inni itti hidhame hin beeku ani achi guyyaa 16 boodan bahee jechuudha. Kanaaf wantoota saaxilame sana achumarratti dhaabee jechuudha isatu beekaatiin. Achi sanatti mallattoo walii kennine inni na biraa deeme jechuudha.
Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti keessummaan keenya guyyaa har'aa dargaggoo Dachaasaa Wiirtuuti hamadumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Haasaa kee kanarratti ati wanta Girmaan siin jedhee kun saaxilameera wanta inni siin jedhee shakkii malee amante. Akka nama dabbalummaa leenjii tokkotti akka nama qabsoo keessa jiru tokkotti garuu akkamtiin amma kana amanteeni kun saaxilameera sirriidha kun immoo saaxilamne jettee guutummaa guutuutti Girmaa akka amantuutti si godhe maali? Ragaa qabatanii dhufan isa maqaa wantoonni saaxilamanii maqaa namootaati waltajjii sana gaggeessuu fi maqaa namootaa qabatanii dhufan. Kan saaxilee Girmaa ta'uu dhiisuu isaa maaliin beektaa maddoo kanatti? Hin beeku anis amma abaluu saaxilee ka jedhu hin beeku galmatanii dhufan mitiire kanarratti miidhamiin kan argataniiru ka jedhu naa dhaabenne. Tarii kanin shakku doormii keenya sakatta'amee ture erganii qabame doormii koo keessa doormii isaa sakatta'ame manni yuunivarsiitiin sakatta'amee ture wantoota achi argatan ta'uu danda'a waraqatoota achi keenya irra yoo jiraate huccuun keenya illee fuudhamee aga oksamee isaan biratti sakatta'an ture waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kun sakatta'ame barameera waan ta'eef isa kana irratti gogaa mormitee hin miidhamiiniiti isa kana Girmaa beeka jedhi jedhe. Sanumadha wanti biraan jiru maqaa namoota achi ture sanaa waltajjii sana ani hin beeku Girmaa beeka garuu gaggeeffanneera sanumaan xumurree jechuudha wantoota biraa waan duratti argatan hin jiru sanumaan hin goolabee jechuudha achitti. Girmaa yeroo ka'u Dachaasaan hin ka'a Dachaasaa yeroo ka'u immoo Girmaan hin ka'a maqaan keessa wal biraan hafu walitti dhufeenya addaa maal qabdu isin? Girmaa faana walitti dhufeenya addaa hin qabnu hojii sochii dargaggootaa kanatu walitti nu fide roorrootu walitti nu fide roorroo uummata Oromoo irratti gaggeeffamutu akka gaaddisa tokko jalatti golgaa adda bilisummaa Oromoo jalatti falmannuu fi roorroomatu walitti nu fide wal nu barsiise malee hariiroo addaa tokko hin qabnu qabsooma keessatti wal barree qabsoo sana keessatti immoo of kenninee hojjennee hagam beekutti innis akkasuma anis akkasuma sanatu walitti nu fide malee carraa addaatiin yookiin taatee addaa wal barree hin qabnu jechuudha. Walgahii Goojjam barandaa sanaatiif qarshiin dhaabarraatii tiraanspoortiif akkasiin ergamee ture. Himata keessanis jira, himata keessan irras jira, atis immoo dubbatteetta. Qarshii sana obboleessa kee Hamsaaluu Wiirtuutu ergee kan jedhu jira. Ati immoo obboleessa koo miti kan namni ergee maqaan isaa Caatoodha. Yoo dogoggoruu baadhee akkas jedhama jettee kanatti dubbattee tokko jira. Yeroo sanatti namoota yeroo quunnamtan maqaa isaanii sirriin beektan. Iimeeliidhaan kan isin quunnamtanii. Namni sun obboleessa kee haa ta'u haa dhiisuu hammam qabatamaatti beekta? Asirratti otoo obboleessi koo ergeessi qabsoo faga ergeetti wanti si haalsisu hin jiru. Obboleessi koo hariiroo sochiisa yeroo sana ta'ee alkallattii quunnam qabaachuu danda'a quba. Sanaan alaa qaamni ergees ni beekna. Qaama asii biyya keessatti ergame qaama biyya keessaatu nutti erge. Maqaan isaa beekamaadha. Garuu gaafa ragaa ba'u Girmaan maallaqa sana eenyu sinii ergee eessaa dhufee jennaan dhaabarraa dhufee jedhe. Eenyutu sinii ergee gaafa jedhamu Caatootu nu ergeedha. Caatoon eenyudha jajjaboo sabaadha. Maqaa kanumaan xumurre malee gaheen obboleessi koo ergees hin jiru. Obboleessi koo waltajjii sanaafis keessa hin jiru quba sin. Caatoo jajjaboo sabaan suni maqaa qabsoo obboleessa kee tarii. Miti. Namoonni sun nama maqaa imeeliiti. Waan nan beeka Caatoos jajjaboos nan beeka maqaa imeeliiti malee maqaa namootaallee miti jechuudha. Egaa himata sanarratti ragaasti ba'ee ture siin. Girmaanis si dabalatee namoota 12 irratti ragaa ba'ee ture. Namni isin akkasumas immoo yuunivarsiitii Jimmaarraa ijoollee dhufanitti kan ragaa ba'ee akkuma hoogganaa isaaniiti. Isinittis kan ragaa isinitti ba'ee hoogganaa keessani. Asirra dhaabbannee qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo sanatti caasaan isaa butameera jechuu akkamitti hin dandeenyu. Sababni isaa hoogganoonni keessan isin irratti ragaa ba'aa turanii, isiniin eessisaa turanii, isin yeroo mana hidhaa teessan isaan ragaa isinitti ba'anii ba'aa turan. Yaada gaarii. Ammas ani Girmaan ragaa gaafa dhufee ba'u otoo Girmaan ragaa hin bahin dura namoota ragaa bahanii manuma hidhaa kaawwatan Girmaa dabalate jechuudha. Ragaa kaawwatanii achitti amansiifatanii barattoota waliin baranne ragaa isaan irratti baatu jedhanii fidanii dhufan. Gaafa dhufanii Girmaan isaan keessaa nama tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf an akka Biraanuu Barsiisaa nama jedhamu baatii makeenya mucaa gara Fincaati Fitsum Taaddesee yookiin Biyyaa jedhama mucaa Tulluu Boollooti. Ijoollee waliin yuunivarsiitii sana barannudha. Ragaama waliin narra ba'anii jechuudha. Hansaas egzaajureet ta'uu hin qabu. Walumaan irratti ba'an. Egzaajureetii ta'uu qaba malee hoogganaadha barri. Hoogganaa ta'uus nu baraareera jechuun hin danda'a ragaa sanarratti. Anatu raawwatee jedha. Anatu godhee jedha. Anatu hojjechiisaa jira. Anatu hooggana quunnamaa jedha. Bakka isaa garuu sintidhan. Haidham seerri biyya kanaa otoo heeraaf seerri dhugaan jiraate haqxi jiraate nunni dhamnu isatu dhama yoo yakkadha ta'e wanti inni jedhe immoo yakka miti. Maaliif maal gaggeessuuf tattanii mormii diddaa warraaqsaa qeerroo bilisummaa Oromoo uummata hammatee gaggeessuuf turre. Kana yeroo goonu karaa nagaa gaggeessina.
warraaqsi gaggeessinu sabaaf sablammoota ofitti hammanneeti. Karaa nagaa dhagaa otoo hin darbatiin mootummaa fi kan uummataa qabeenya otoo hin tuqin amantii namaa otoo hin tuqin eenyu otoo hin tuqin disipiliin yookiin naamusa qeerroo hordofne diddaa karaa nagaa gaggeessuuf jirra. Isa kana immoo kan hoogganu anadha. Kun yakka miti. Namni kuni ofirratti bahe yoo haqni jiraate yoo dhugummaan jiraate. Himatamaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf Dachaasaa Girmaan himatamaa osoo ta'e ofirratti ragaa ba'ee jiran. Himatamaa miti baay'een ragaadha. Himatamaa ta'uu ragaa ta'ee osoo jiru ofirratti ragaa ba'ee jechuu hin dandeenyu. Ragaadha taanas sinirratti ragaa. Himatamaa ta'uu baatullee akka heeraatti yoo heera qoratte namni anatu godhe jedhu isatu yakkamaadha. Akka nuuni hiisisne nan beekan. Maaliif qabsoo keessatti maaltu jira beekte? Wal baraaruun jira. Lama taatee hidhamurra yookiin sadii taatee hidhamurra namni gar tokko sirratti walirratti ragaa baate ati irratti ragaa bahii hojii hojjedhu hojii. Nurratti ragaa bahettanii tuunis. Hin jenne garuu tooftaan akkasii jira. Inni isaaf galee tooftaa sanaani yoon bahee hojii guddaa hojjechuu nan danda'a jedhee ofirratti godhee garuu bahe. Anamma gaafa ragaa ittisaa ofirraa. Inni maaliif siniin baraaree ofiisaatiin hin dhabne? Isa hojiin kun ba'anii hojjetanii jedhee Girmaan nama tokkodha. Kan inni ragaatti ba'e nama 12dha. Namni 12 ba'ee hojii hojjetu annanii dhamaa jedhee maaf of tarii diinni nama hundan barbaaddu yeroo si baasuu barbaaddu yeroo sirratti hojjettu jechuudha. Tooftaa adda addaa fayyadamti. Fakkeenyaaf amma erga ragaan irratti bahamee ani qallitti bu'ee humnoonni tikaa amma nama naqabe siin jedhu Saamu'eel Giddiisaa faana marroo ja'a ulfanii na gaafatan mana hidhaatti. Nu faana hojjedhu si baasnaa jedhani. Garuu haal dureen ani kaayefiitu jira. Sin faana bahee hojjechuuf himatamtoonni 22 keenya bahuu qabnaan jedhaniin. Kana jaallan nafaana hidhaman hagi tokko quba qabutti kaasee yeroo isaan nama marii haasofsiisa. Maaliif ani bahee maqaa jaallan biraa yoo hafane inni isaan qabsiise bahee jedhama. Isa sana waan hin barbaannee fi anis nan ba'a ijoolleen kunis yoo baan sin faana hojjedhaa jedhee tooftaa sanallee hin didan isaanis hin baranii hin didan marroo ja'a Saamu'eel Giddiisaa nama Kiroos jedhamu faana humna tikaa faana dhufanii humna tikaa mana sirreessaa qaallittii faana na gaafate jechuudha. Haga gaafan murtii waggaa 20 si eeggataa natti maa turan. Ati erga nu faana hojjetu ta'e murtii waggaa 20. Osuma kana jedhamu mallas gaafa du'u hidhamaa siyaasarraa murtiin irrate. Murtiin irrate yeroo isin jiru dura waggaa 20 15 18 muranii inni guddaan 10 itti gale. Gaafa sanas dhufanii na dubbisan. Dhufanii na dubbisanii murtoon kee waggaa 10 sitti murtaa yoo nu faana hojjettu ta'e jedhanii. Ammas nu mandiden. Gaafan balleessaa jedhamus dhufanii na dubbisan. Ammas hin gaabbineedhaan hin gaabbuun jedhe. Kanaaf murtee kee immoo fudhattaana jireenya badiin qabaadheeffatoon taane waan isaan faana hojjechuu dideef natti murteessan. Natti muramee zuwaa akka hin deemneefanii galmee koo dhoksanii turan. Galmee koo dhoksanii jaallan ani faana murtii waggaa 8 fudhan qofaatti geessuuf turan. Lola guddaa kaaseen dubbii kaaseen galmee koo barbaasen nu faana hojjettaa asitti hin si baasnaa jedhan. Ani sin faana sin hojjedhu bahuu sin barbaadu murtee koo fixadhee hin bahan jedheen. Kanumaan xumurree jechuudha. Maaliif sitti fayyadamuu barbaadu? Ani haal dureen kaayee fi galu. Isa kanaaf Girmaan tooftaa sanaan sin faana hojjedha jedhee ofirratti ragaa sana bahee haalota mijataatiin qabsoo keessatti seeneera ta'uu danda'a hin beeku jechuudha. Tarii yoo sin irratti ragaa bahee sin faana hojjedha jedhee jara wajjin waliigalee bahee jaruma wajjin hojjete ta'e. Isa hin beeku. Isaa booda kan beeku warra waliin hojjetetu beeka. Ani isaa booda mana hidhaan ture waan ta'eef diina faana hojjetee hin hojjenne baay'ee isaa hin beeku. Warri waliin hojjete yoo jiraate Girmaan diinadhaa kana nu hojjechiise kan jechuu qabu isaanidha. Amma yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kan hin arganii dhugaadha. Namoota Girmaa waliin hojjetan caala namoota Girmaa ija isaa hin beekne qaamaan hin beeknetu Girmaan diina jedhee haasa'a. Diinummaa isaa akka koo kana dhufanii miidiyaatti ba'anii Girmaan diinadha kana nu godhe akkas nu godhe jedhee haasa'uu qabu warra irratti inni yakka raawwate. Namni kunarra waggaa 9 akkasidhaa jira. Namni qaamota eenyu ol yakka raawwate yeroo ta'e yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaateeti namoonni inni yakka irratti raawwate yakka akkasii nurratti raawwatteetta jedhanii mana murtii ragaa ta'eeti ragaatti ta'aniiti murtii haqaa fudhachuu danda'u qaba ture. Garuu warra murtii haqaas hin arganne. Namni kun taatee addaan akka hidhamedha. Maaliif itti duulamee akka hidhame isaantu beeka warra hiisiseef warra hidhee garuu haga ammaatti ifatti Girmaan kana nu godhe miidiyaatti nama bahee dubbate nagaru warra Girmaa fuulasaa fi hojii isa waliin hojjenneen beeknetu irratti tola. Akka fakkeenyaatti fudhatte hawwisoon qeerroo bilisummaa Oromoo jiru sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo warra hojjetan turu isa faana hojjetaa turanii artistoonni jajjaboon akka Jaafar akka Addisuu Karrayyuu akka qindeessaa muuziqaa Daawit Taaddasee akka Shukurii sirboota akka Minilik Nuuf Diin akka jiru isa hojjechiise sirboota Adinaan fa'aa Kadir Martuu fa'aa ergasii hojii hedduu hojjete.
namoonni kun isaaniitti gadi ba'ee diinii girmaan duyna jedhu nagarreen. Diina ta'uu danda'a ta'e diinummaa isa gadi ba'anii himuu qabu ture. Hangaaffi natti himu yeroo kana yeroo baay'ee isa kana. Diinummaa nama tokko jettee na toon taane miidhaa isaan irraan ga'e faana gabba'anii saaxiluufii qabu jedhee nama. Ati garuu amma fakkeenyaa fi hidhamtee ta'u akka 8 mana hidhaa teesseetta. Ijoollummaa kee dargaggummaa kee mana hidhaatti dabarsiteetta. Yeroo sanaa namni hoogganaa kee ture ragaasti ba'ee ba'eera. Shakkii xiqqoollee girmaan diina ta'uu danda'a kan jedhu akkamittis keessatti hin dhumne ragaasitti ba'uunsaa dhufe. Ani ragaan irratti ba'ee suni diina san goosisu. Akkaataa inni itti narratti ba'etu na baraareera naan akkaataa inni narratti ba'e jechuudha. Ija seeraan yoo ilaalle maaliif ija seeraan ilaaluu qabda. Namoonni warri barattoonni waliin dhufanii ragaan irratti ba'an. Adda bilisummaa Oromoo jalatti akka ijaaramee jiru qeerroon bilisummaa Oromoo beekamaadha miti. Dachaasaa wajjiniin hojjennaa. Qeerroo bilisummaa Oromoo keessa hojjennaa jedhee qeerroon bilisummaa Oromoo immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjeta. Adda bilisummaa Oromoo keessa akka hojjettu yookaan immoo damee adda bilisummaa Oromootiif akka hojjettu mana murtiitti dhufee ragaasti ba'uunsaa maal si fayyade? Homaan hin fayyadne garuu qabsootti gaafa galtu aarsaa kamiyyuu kaffaluuf qophii taatee galuu qabda. Anamma aarsaa mana hidhaatti kaffalee aarsaadha jedhee si yaadu. Maaliif kan qaamaa hir'ate hedduutu jira, kan qabeenyaatti dhabe hedduutu jira, kan lubbuutti dhabe hedduutu jira. Isaan sana na yaaddeessa malee qaama guutuutiin aarsaatti yoo hin kaffalle qabsoonuu qabsoo miti. Roorrootutti manaa si baase waan ta'eef gaafa qabsootti galtu aarsaa kaffaluuf. Hiriyaa keetiin miti haadhoo keetiin ganamuu dandeessa. Obbolaatu qoricha nama nyaachisuu danda'a. Obbolaatu dabarsee si kenna. Girmaan na kenneera yoo ta'es ani hojiin yeroo sana jalqabame caasaan dargaggootaa yeroo sana akka Oromiyaatti jalqabe galma ga'uusaa finiinee deemuunsaa suni na boonsa waan ta'eef aarsaa kootiin ol inni sun na gammachiisa waan ta'eef aarsaan kaffalee aarsaa ilmaan Oromoo kaffalaniiti ol miti waan ta'eef aarsaa xiqqoodha waan ta'eef homaan natti hin dhaga'amu sun. Tole waggaa 8 fi hidhamtee booddee yeroo baatu quunnamtii dhaabaatti yeroo hammamii booda deebite? Already waggaa 8 hidhamee booda ani baatii 5 malee ala hin jiraanne mas deebi'ee man hidhame hagayya 16 bahee mana hidhaate hagayya 16 2016 jechuudha. Bahee already yeroon sun yeroo mormiin diddaan qeerroon haala jabaate ture. Kanaaf akka carraan immoo yeroo uummanni Oromoo hora irreechaa irratti dhume sana ture. Akka carraallee guyyaa sana akkuma deemeen ture achiin ture. Taatee achi sanaa ture muka guddaa achi jalatti daawun jedhamee jala dhaabodheen hafee dhaabodheen ilaalaa achi booda achumatti hafee guyyoota 3 boodan Bishooftuutii gara Finfinneetti dhufee quunnamtii dhaabaa hin arganne naannoo dhumaarra gara baatii 5ffaa yookiin akka Awurooppaatti baatii 1ffaa jechuudha 2017 quunnamtii dhaabaa argadheen miseensitoon gara biyya ollaatti ba'uu yaale inni sunis hin milkoofne odeessa kanas hin argatani ammasii karaa maatii ani gara biyyoota ollaatti ba'uun barbaade na qabanii jechuudha. Akkamitti argatan odeessa isa kanaa? Egaa isa sana jaalla keenya tokko nu faana hidhameetu yookiin hidhamte taatee sana hordofamaa turte. Ishee hordofaniiti haala sanaan nu qabanii. Waliin ba'uuf turtanii? Waliin namoota faana ba'uuf turre sanaan hordofamne. Inni sun haala sanaan saaxilamne yookiin hojii hojjenneef ta'an akkuma nuti biyyaa baanu waan hin barbaanneef qofa nu hidhan malee yeroo sanatti taatee addaa hojjennee miti. Yeroo jalqabaas hojii dhaabaa hojjechuuf jettee saaxilamteetta lammaffaas biyyaa ba'uuf jettee saaxilamteetta irra deddeebiin yeroo akkasitti saaxilamtanii dhaabi addi bilisummaa Oromoo qorannoo taasisee qaba hidhamuu keessan irratti akkamitti akka hidhamtan irratti wanta dhaabaaf gabaafame yookaan wanti isiniin sin beeksifamee jira. Isa lammaffaa qabamuu irratti kanuma jalqabaa irratti kan jalqabaa numa jiraata dhaabaaf akkatti qabamne icciitiin tokko gaafatee qabamtu akkaataan itti qabamte sun inuma himamu numa gabaasama. Gabaasa dhiyeessitaa fi caasaalee saaxilaman yoo jiraate tooftaa biraa tarsiimoo kun saaxilameera. Tarsiimoon kun haa jijjiiramuuti akkasiin haa hojjetan. Ati jijjiiruun hojii dhaabaati akkaataatti saaxilamtee fi wantoota saaxilaman tooftaa sana hinuma dheertaa fi dhaabaaf dhaabni sana jijjiiree caasaalee biraa tooftaa biraatiin qabsoo isaatti fufsiisaa jechuudha. Qorannoo gochuusaa garuu ni beektaa dhaabi yeroo sanatti. Yoo qorannoo yoo tooftaa hin jijjiirre warraaqsi yookiin diddaan qeerroo suniyyuu finiinee achi hin gahu. Tooftaa jijjiiruu fi warreen biroo akka hin qabamne gochuun akkuma jirtu ta'e isin warri qabamtan akkamitti akka qabamtan qorateera dhaabni. Qorateera jedhee yaada. Guyyaa maaliif yeroon kun yerootti kireediitii yookiin ifa godhu miti nu qofa miti kan qabamu waan ta'eef dhaabni otoo qabsoon xumurame yeroo sanatti caasaan keessan akkasitti qabame akkasitti to'atamtan akkasitti jedhame yeroon gabaasni dhiyaatu ni jiraata ta'a. Garuu amma qabsoorra jirra ammas. Tooftaa qabsoo jijjiirame malee qabsoorra jijjiirra waan ta'eef yeroo herreega walirraa buusnu miti. Isa kanaaf jedha waan gabaasa dhiyeessuu qaba jedhee yaadu ammatti.
Yeroo adda addaatti gaaffii kana si gaafadhee fi adda bilisummaa Oromoo dirqama garaagaraa dargaggootatti kennee dargaggoonni dirqama sanatuun ba'aatiin qabamu. Kun immoo kan godhamuu fi dhaabuma sana keessaatiitti kan namni quunnamu jira dargaggoota kana dabarsee kenna. Wanti jedhamu yeroo garaagaraatti wanta haasa'amuu fi kan si gaafadhee kun immoo gaaga'ama salphaa miti. Hojiin hojjetamu guddaa ta'etu jiru gaaga'amni isaa immoo salphaa miti. Kanaaf dhaabni hammam qorateera keessa isaa hammam qorateera maaliif akka qabamtan isin obaatanii dhaaba keessan gaafataniittu akkamitti akka qabamtan isin beeksiseera dogoggorri uumame maal akka ta'e sababa maalii akka qabamtan isin beeksiseera dhaabi. Qabsoo gaafa gaggeessitu hin saaxilamuun jettu. Nan saaxilamuun danda'a jettaan. Atis diina keessatti caasaa jaarta bara. Amma caasaan jaarmiyaa qeerroo otoo mootummaa keessatti caasaalee adda addaa ijaarree jaarmiyaan qeerroo sun mootummaa uffaan hin hiriirsine hojjettoota mootummaa dabalatee qaamolee hawaasaa ofitti hin hiriirsine ta'ee jijjiiramni har'a 2018 dhufe sun hin dhufu ture. Maaliif achi keessatti diina inuma ijaarta. Diinnis akkasumas keessatti ijaara. Kanaaf karaa kanaa gaaga'amni dhufuu danda'a. Kanaaf kana jechuun butame jechuu miti. Ni saaxilamta namoota si gana warruma achi keessatti ijaarratteen ganamuu dandeessa. Tarimmoo diinni immoo si keessatti ijaarrate si ciitii kee baree beekee saaxiluu danda'a. Yeroo saaxilu immoo toofta addaan humna qaba mootummaan. Teknooloojiitiin si saaxiluu danda'a. Hijaabdi si gochuu danda'a. Imeelii kee, bilbila kee, fandii godhee immoo namoota si keessatti ijaaruu danda'a. Yookiin immoo namoota si keessa ijaaramanii jiran immoo akkasuma fandiitiin immoo bituu danda'a. Yookiin darara amma fakkeenyaaf gaafa to'atamtu namootuma kaleessa waliin qabsaa turte dararaan addaa tokko gaafa irra ga'u bifa addaatiin arguu dandeessa. Waan jiru gadi naquu danda'a. Waan jiru odeessuu danda'a. Yeroo sana ciitiin sun saaxilama. Namoonni tokko immoo haga du'a murtiitti ofirratti fudhatan ciitii sana hin saaxilan. Nan du'a malee hin jedhanii qaamatti dhaban itti miidhaman jiru jechuudha. Kanaaf karaa hedduu argata. Karaa kanallee ni argata. Karaa biraa immoo si keessatti ijaaruu danda'a. Akkuma ati keessatti ijaartu jechuudha. Kanaaf jijjiirama sana dhufuu fi wal keessa hojjetamee ta'a malee yookiin diina keessatti otoo hin ijaarratiin yookiin diina otoo si keessatti hin ijaarratiin qabsoon kamiyyuu hin gaggeeffamu. Biyya kam keessattuu numa ijaarrata garuu hin beektu. Akkuma ati keessatti ijaarrachuu isaan hin beekne. Atis isaan si keessatti ijaarrattu hin beektu. Guyyaa keessa baruu dandeessa. Namoonni akkasiin saaxilaman hedduun jiru. Achi keessattis warri dhaabni yookiin jaarmiyaan qeerroo ijaarrate hedduun saaxilamee yeroo gaagaman jiru. Mootummaanis nu keessatti yookiin caasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti namoota ijaarrate yeroo saaxilaman hedduun jiru. Kanaaf hojii qabsoo keessatti waanuma jirudha kun waan baratamaadha. Wal keessa saaxilamuun numa jiraata. Borullee numa jiraata. Garuu namoota akkasii sana ta'e jedhamanii saaxilaman yookiin itti galammoo isa jedhu qorannoo addaa barbaada malee numa jiraata borullee. In jiraata. Dhaabni akkuma isin mootummaa keessatti ijaarrata mootummaan isin keessatti ijaarrachuun qabsoodha waan ta'eef hin jiraata. Garuu isin keessatti ijaaramee caasaan keessan ammas yeroo saaxilamu dhaabni dhaabbatee ilaaluu qaba jedhee tayyaadhaan amanaan kanaafidha. Dhaabbatee ilaalee rakkoon isaa as biraa ijoolleen kun akkasittiin saaxilamaa jiru kan isaan qabamaa jiran akkasitti jedhee tarkaanfiin fudhatamee jira ati waan beektu. Tarkaanfii kana jedhuu baadhu tooftaa qabsoo jijjiiruun tarkaanfiidha. Maaliif haguma qabsoon saffisaa deemu icciitiin kee saaxilamaa deema. Namoonni baay'ee yeroo sana qabamaa deemu hidhamaa deemu bara 2017 sana yoo ilaalte ta'e warraaqsi haguma diddaan qeerroo finiinaa deemu manni guutaa deeme. Hagasuma immoo tooftaan qabsoo jijjiiramee qeerroon sun inni lafa jiru finiinsaa deeme. Kuni maalidha? Warreen dura jiran hidhamani jedhee dhaabni hin teenye jechuudha. Suniyyuu tarkaanfii dhaabni fudhatedha. Tarsiimoo sana jijjiireti hidhamani jedhee akka dhaloonni hin wareerre godhee tooftaa biraa qabatee baheeti dhaloonni warraaqsa sana akka finiinsu godhe waan ta'eef kunu tarkaanfiidha. Tarkaanfii yookiin nama fuutee mana hidhaatti galchuu yookiin nama kan akkas gootee beeksisa irratti baastee ibsa irratti baasuu qofa miti. Kuni tooftaa sana jijjiiruun namni sun irraa barameera jettee nama diina ta'e diina afaan hojjetu gaafa sirratti baru dhaabni yookiin jaarmiyaan qeerroo gaafa sirratti baru si faana quunnamtii dhasaat adda kutaa deema. Al takkatti illee hin kutu suuta kuta akkatti daftee gaaga'ama irratti hin qaqqabsiisne si qorata. Maaliif qeerroon gaafa ijaaramu jaarmiyaalee adda addaa qaba. Jaarmiyaa naamusaa qaba. Naamusaa fi tikaa qaba. Jaarmiyaa diinagdee qaba. Jaarmiyaa hawwisoo jira. Jaarmiyaa dippiloomaasii jira. Jaarmiyaa hawaasummaa jira. Hanawwisoo jira. Sagalee qeerroo miidiyaatu jira. Jaarmiyaaleen kun hundinuu hojii isaanii mataa isaanii hojjetu. Gaafa si saaxilamu amma sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo gaafa saaxilamee warri duraa hidhamanii dameen biraa yookiin caasaan biraa itti fufee hojjeteera. Sun mataan isaa maal tooftaatu jijjiirame jechuudha. Tooftaadha jijjiiruun mataan isaa tarkaanfii dhaabichi fudhatedha jedhee namaan.
Egaa namoonni yeroo saaxilaman namoonni biroo bakka bu'anii itti fufu sun beekamaadha. Sagalee qeerroos namoonni biroo yeroo hidhaman namoonni biroo itti fufaniiru. Isinis yeroo hidhamtan isin booddee namni biraa itti fufeera. Warri booddee kunis yoo saaxilaman namni biraa inuma itti fufa. Kun beekamaadha garuu akkamittiin saaxilamaa jirra eenyutu nu keessa jira isa jedhu qoratamee wanti miseensota dhaabaaf yookaan qondaaltotaaf yookaan dhaabaaf abalutu saaxilaara ijoollee kana yookaan akkasitiin saaxilamaa jiru wanti jedhu wanti qabatama wanti hammammaatti qoratamee dhiyaatee jira isa kana inni baruu barbaade. Qaamni galmeetiin ofirraa qabaachuu danda'a. Isa kana bira gahuu fi yerootti kireediitii walii kennin ofirraa buustu miti. Maaliif qabsoon hin xumuramne kottaa taa'aa jiree dhaabuchiitii tasgabbaa'ee erga Finfinneetti dhufeeyyuu haaluma tasgabbii argatee miseensota isaa faana rakkoo walxaxaa ture yerootti mari'ate hin turre jechuudha. Haalota dhufeetu walxaxaadha. Kanaaf fuulduratti ni jiraata jedhee yaada ammatti illee wanti gaggeeffamee hin jiru. Haalotatu mijataa hin taane waan sanarra hin geenye jechuudha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soof Mariin isiniif darbudha. Qophiilee keenya daawwattanii yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'uun dagatinaa. YouTube keenya subscribe godhaa hamma dhumaatti nu waliin tura daawwadhaa. Tolee Dachaasa dookumentarii Addis Ababaan inda Baagdaad jedhu eegii hojjetamee booddee si hordofuudhaaf gara Haroomayaa akka dhufanii maqaa kee qabatanii tikee akkasii barbaadaa turan interviyooti gootee tokkorraati ilaalaan ture. Jalqaba isaanii wajjin hariirooti qabdu maaliif si barbaadu dhufan? Dookumentariin sun hojjetamee otoo hin taane yeroo isaan qabamanii caasaalee dhaabaa hedduu barbaadaa turan. Wantoota isaa egaa yeroo kana wanti kun ta'eera jedhamee dookumentariin sun otoo nuti mana hidhaa erga qabameetti hojjetame. Icciitiin bahee namoota barataa barbaadan barattoota hedduu maqaa fidatanii dhufanii yuunivarsiitii. Achi keessa maqaan kollee ture. Namoota hedduu qabanii warra beekan gorsanii deebi'an. Dhufanii maqaan abbaa koo hin jiru. Dachaasaa jedhanii akkasii hin beeknudha. Baay'ees hin beekamu yuunivarsiitii keessatti. Fuuldura bahee hin dubbadhu, fuuldura bahee naasoo waan ta'eef Jimmaa yuunivarsiitiidha jedhanii pii godhatanii deeman jechuudha. Suni barbaacha gorsanii deemanii warra argatanis. Garuu nuti qabsoo eegalle sana hin dhaabne sodaannee saaxilamne irra jenne. Maaliif dirqamana? Hinduunayyuu jennee xamanne waan ta'eef waan nu sodaachise hin jiru malee saaxilamuu yeroo sana maqaa namoota liistii argatanii dhufaniiru. Ergasiitii egaa mana hidhaa gaafa galleedha dookumentarii. Liistii isaan argatan sana keessa dhiifama. Liistii Haroomayaa sana keessa maqaan Girmaafaa jira? Ni jira. Hundayyuu argatanii gorsanii deebi'an. Namoota baay'ee gara nama 5-6 gorsanii deebi'an akka Haroomayaa yuunivarsiitii. Sochiin as keessatti gootan dhaabaa tokko waan tokko jedhanii deeman jechuudha. Yuunivarsiitii adda addaarraa maqaa fidatanii warreen nuti hin beeknu caasaa keenya qofatu hin taane caasaa yuunivarsiitii jiru hedduu bal'aadha waan ta'eef nutumtuu yuunivarsiitii keessa teenye caasaamtu yuunivarsiitii Haroomayaa waliin beeku. Hedduu bal'aadha waan ta'eef akka carraa namoonni muraasni wal beeku irraa kan nafe waliin beeku. Kanaaf liistii fidanii keessatti barbaadanii namoota muraasa akka Haroomayaa yuunivarsiitii fidanii wal jala dhaadhaa na dhabanii deebi'an. Sana booddee garuu garee namoota 69 ijoolleen jedhaman qabamanii turan yuunivarsiitii biraarraati miti? Iddoo biraati. Isaa yuunivarsiitii otoo hin taane qaamolee hawaasaa hunda hammatan. Namoota 69 sun qabamanii turan. Namoota gara 80 wayii qabaniiti guyyaa 2-3 keessatti achitti odeeffadhe galmee 69tiin nama 69 bana. Suni akka nuti saaxilamnuuf caasaan kallattii wal quunnamuu baattus miseensi caasaa wal argata. Suni akka nuti saaxilamnuuf carraa saaqeera. Caasaaleen keenya akka qabamaniif carraa baneera jedhee yaada an akka kootti. Asirratti ani maaliin si gaafachuu barbaade seete isiniin dhufanii Girmaafaa siinsi nagarre malee Girmaafaa gorsanii deemani. Maaliif warra 69 gorsanii deemani? Maaliif amma fakkeenyaaf quba wal qabu moo Girmaafaa wal beeku moo si dabalatee jechuudha atis keessa jirta jaatee fi namoonni saaxilamtan Haroomayaarraa quba wal qabdu moo maaliif isin gorsa qofa gorsamtanii warri biroo maaliif hidhaman? Warri 69 sun yuunivarsiitii Haroomayaa naannoo tokkollee keessa hin jiru. Hin jiru isin gorsamtaniituma deeman. Sochiin goone hin jiru. Sochii diinni lafumaa qabeessine iddoo ati deemtu si beeke jennaani tarkaanfii kee dhumaa si eeggata. Waan dhumaa gaafate raawwachuuf deemtu si to'ata malee lafumaa ka'ee si to'atu. Ishee sana fashalsiisuuf si to'ata. Tarii ciitiin kun yeroo amma nuyi gaafa nuyi qabamnu caasaan dhokatan nu duuba jiru hedduun akka qabamuuf carraa bana. Maaliif hin qoratu si faana namoota hidhata akkamii qabu kallattiitiin alkallattiitii ka jiru jechuudha. Caasaan suni miseensota KFO qonnaan bulaa daldalaa barsiisaa barattoota faatu jira jechuudha. Hedduudha caasaa waraanaa 2008 dhiifamaan galee gara waan biyyaatti isaanillee keessatti hammatanii jiru. Sanumaan wal qabsiisanii caasaa barattoota yuunivarsiitii immoo shakkii qabaniini
sochiin kun isaanii wal argachuu danda'a ka jedhuun uffanni nu gorsan namoota gorsan malee qabatamaa irra jetanii kana gochaa jirtu kan akkasidha hin jenne isaanis. Yeroo sanatti egaa saaxilamtaniitu isin qaba hidhamuu yoo baattan iyyuu gorsamtaniitu. Namoonni muraasni beekamaniiru. Namoonni muraasni beekamaniiru saaxilamaniiru. Sochii isaan godhan sana booddee akka hordoffii jalan turre akka namoonni kun namoota biroo hin saaxillee wanti ragaa ta'uu danda'u yookaan wanti qabatamaa ta'e maaltu jiraachuu danda'a? Homti hin jiru. Isaan wanti namoonni kun saaxilamanii namoota saaxiluuf ragaa qabatamaa qabnu. Garuu immoo sochiin nuti goonu wanti addaa tokko hin jiru. Nuni mormii gaggeessuuf yaa mormii diddaafidha. Dargaggoota harka kaasaa jirra. Karaa keessaatti irratti hojjechaa jirra. Itti fufinsaan akka gaggeeffamuuf gaggeessaa jirra malee fincila kaasuu fi yookiin qaama ta'e irratti miidhaa geessisu miti. Nuti kan nuti qabsoo gaggeessinu sirna irrattidha. Sirni suni jijjiiramuu qabaadha. Isa kanaaf namoonni kuni yoo saaxilaniiru ta'es yoo saaxilamne ofii isaanii gartokkeen kanneen hidhaman jiru kanneen hin hidhamnes jiru. Amma caasaanti nu faana ture hedduun hin hidhamne. Hedduun amma fakkeenyaaf akka Haramaayaa Yuunivarsiitii nama 5 maanne bakkal Haramaayaa jedhamu qaba. Bakkal Haramaayaa keessa nama 2 qofatu hidhame. Warri kaan hin hidhamne jechuudha. Ofirratti ciccitee hin ijaa hin haalta jechuudha wantoota kana. Otoo hundinuu saaxilameera ta'e humni tikaa kuni hunda argachuu danda'a. Garuu namoota muraasa argata, namoota muraasaan fayyadamaa jechuudha. Kanaaf hundinuu saaxilameera jechuu hin dandeessu. Interviyuu kee yeroo darbee tokko irratti Girmaa Xurunaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa xalayaa ergee fi akka erguu seensisee fi gara qabsoo bilisummaa Oromootti akka isaan makee wayii dubbattee turte. Jalqaba irratti xalayaa sana kan barreesse Girmaadha. Egaa waan Girmaa waan Lammaa kaastee Lammaanii otoo pirezidaantii hin ta'in caasaa qeerroo bilisummaa Oromootti kan dabalame. Namoonni baay'een erga pirezidaantii ta'eeti beeku. Bara 2002 gara dhumaa yookiin 13 akkas gara jalqabootaa naannoo akka Nabashaatti 2005 jechuudha. Caasaa dargaggootaa kanaan tuuta kana keessa galee Lammaan jechuudha. Yeroo kana Lammaan miseensota caffee Oromiyaallee koree giddu galeessaa Oromiyaa 65 gara 81tti akka guddatu taasifame. Yeroo kana keessatti namoonni koree giddu galeessaatti dabalamanii caasaa Lammaan irratti hojjetedha baay'een isaanii. Tiim Lammaa akka jedhamu achiiti jalqabe. Tiim Lammaan warreen sanarraa jalqabe. Lammaan umarratti caasaa qeerroo keessatti ijaarameeti dhiibbaa godhee akka Lammaan kallattiitiin haga waajjira hayya dureetti quba qaba sochii dargaggootaa jechuudha. Isa kana gidduu kan ture galmee seenaa irraan arge kana galmee seenaa dookumentii kan ta'e taa'u jira caasaa dargaggootaa irraa. Xalayaa sana eenyutu ergeef? Xalayaa sana caasaa dargaggootaa waamicha Lammaaf dhiyeessaniin hayya dureen quba qabachuudha. Lammaaf hayya duree gidduu injiineer Girmaatu jira. Xalayaa sana Girmaatu barreesse? Caasaa dargaggootaatiin Girmaa barreessameetti Lammaaf kenname jechuudha. Lammaan isa sanarratti waadaa galeeti waamicha dhaaba bilisummaa Oromootiin godhameefiin irratti dhiyaate malee Girmaa Xurunaatiin qofa miti. Sana immoo eenyutu waadaa galchise yoo jette Girmaadha. Lammaan karaa Girmaa dhaaba quunnama. Girmaanis dhaaban waan jiru Lammaa qaqqabsiiseeti icciiti mootummaa keessa akkasitti argameeti. Caasaalee mootummaa hundinuu akka qabsoo hawaasaa yookiin mormii diddaa dargaggoonni gaggeessanitti makame ta'e jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo maaster pilaaniin saaxilame amma namoonni baay'ee maaster pilaanii saaxilamu beeku malee akkamitti akka saaxilame beeku. Caasaa dargaggootaatu saaxile. Caasaa dargaggootaa kanaaf eenyutu kenne? Lammaatu kenne. Lammaan eessaa fidee yeroo sanatti kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture Dirribaa Kumaan. Dirribaa Kumaan 2013 maaster pilaanii jiru Lammaaf kenne. Akka hojjetamaa jiru. Lammaan immoo caasaa dargaggootaaf kenne. Caasaan dargaggootaa kun immoo gara dhaabaatti ergame jechuudha. Erga saaxilameeyyuu turtii hedduu boodadha wanti maaster pilaanii kan uummatatti ifa ta'e jechuudha. Namuu dura hin dhamanne wallee warraaqsaan akka Jaafar fa'aa akka hojjetamu ta'e jechuudha. Kunis caasaa qeerroo dargaggootaatiin akka hojjechiifamu ta'e jechuudha. Haala kanaan. Xalayaa sana egaa kan barreeffameef karaa Girmaati. Girmaatu barreeffame. Caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo bakka bu'ee Girmaatu barreesse. Caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo immoo caasaa dhokataadhaan socho'udha. Leegaalii xalayaa akkamittiin barreessuu danda'e? Caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo caasaa dhokataa ta'us dhaabatti beekama. Amma Lammaan already ijaarameera. Fudhateera caasaa kana. Fudhachuu isaan dura dhannan jechaa kun amma xalayaatti ergameef jalqabe. Xalayaa sana biyya keessatti laayisensiin qabu, qeerroon bilisummaa Oromoo beekamtiin qabu, caasaa dhokataadhaan naanna'aa jirudha, caasaa dhokataadhaan ijaaramaa jirudha.
xalayaa leegaalii akkamittiin barreessee lammaaf kennuu danda'e? Lammaani nama dhuunfaadha. Lammallee ta'e hojii guddaa hojjetu yookiin iddoo guddaa haa jiru malee ammas ati akka nama guddaa taate yookiin iddoo itti guddi jirtu kun waan guddaarra yoo ta'e kabajaan erga hojii keenyatti dhamante caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo loogoo mataasaa qaba. Imeelii mataasaa qaba. Karaatti kontaaktii gootu qaba. Isa sanan kabajaaf si gaafata jechuudha. Kabajumaan isuma sana jaarmiyaa dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo irraa ka jedhu akka kanaa boodatti makamu waadaa akka galu itti kenname jechuudha. Nama dhuunfaadhaan kabajaa kennameefi sanaan ala wanti addaa chaappaan irratti ta'ee akkas ta'ee miti jechuudha. Tole Dachaasaan akkamittiin bareechatii kana? Galmee seenaa qeerroo bilisummaa gaafan sakatta'u wantoota kana nan argee jechuudha. Galmee seenaa kun wantoota maxxanfamee dhaaba keessa jirudha kutaa galmee keessa waan dhaabaa keessa ni jiraata. Dokumentii dhaabaa keessa ni jiraata kun dokumentii qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jira. Dokumentii qeerroo bilisummaa Oromoo dhaaba keessa jiru dubbistee argite jechuudha. Dubbiseen arge wantoota taateewwan turanii ni jiru lafa ta'anii dokumentii ta'anii jiru jechuudha. Kuni wantoota qabatama har'a namoonni amni siin jedhu kun warroota lubbuun jiranidha. Lammaas yoo ta'e lubbuun jira. Injiinar Girmaanis Boormanadhaatii ba'a. Yookiin carraan kun argame gaafachuu waan dandeessudha. Waan taatee jettee yookiin akkasii miti. Waan qabatamaa jijjiirama sanaan dhufe waan hin beeku waan qoradhee waan irra ga'edha. Dhaabnis guyyaa tokko qabsoon galmi kun xumurameera ta'e irraa dubbachuu illee ni danda'a jedhee yaada. Kanaaf waan qabatamaa lafa jirudha. Wantoota namoota lubbuun jiran irraan siyaasaa jira waan ta'eef bor dubbachuu danda'u jechuudha. Egaa iddoo kanatti akkamittiin hidhamee Girmaan kan jedhu irratti yeroo haasoftu yeroo sanatti Girmaan adda bilisummaa Oromoo aangomsuu waan barbaaduuf yeroo lammaan akka adda bilisummaa Oromoo aangomsine immoo Jawaar wanta hin barbaanneef wal dhabdee Jawaarii fi Girmaa gidduutti mudateen sababa kanaatiif waan jedhu tokko kaastee turte. As biratti waan inni si gaafadhu yeroo sana Girmaan kan hidhamee akka ati dubbatteetti adda bilisummaa Oromoo aangomsuu barbaada Girmaan jechuudha. Jawaar immoo sun akka ta'u barbaadu abaa'oon dhaaba cabeedha jedhee waan amanuuf sun akka hin taaneef immoo wal dhabdee Girmaa fi Jawaaritti fayyadamee akka obbo Lammaa fi Girmaa walitti bu'an goossee akka hidhame wayiidha haasaa ati haasoftee tokko. Asitti waan inni si gaafadhu har'a obbo Lammaan aangoo irra hin jiranii Jawaar biyya keessa hin jiru. Miseensa mootummaa miti Girmaan har'a maaliif hidhameera? Egaa asitti gara wanti guddaan Girmaa Jawaarii fi Lammaan hariiroo qabu turan sadanuu waliin. Sadanuu wal quunnamuu waliin haasa'u turan gara dhuma. Maaliif Girmaanis haga wal dhabdee Jawaar faana godhatutti wal quunnama. San booda maal godhe caakkaan galmeen seenaa akkamitti Jawaar jala caasaa bobbaasanis Jawaaris Girmaa jala caasaa bobbaasu ijaarratanii wal diiguu jechuudha. Lammaa fi Jawaar umarratti wal ta'uu jechuudha. Haalonni jiranii amma qabsoon kun goolabatti deema. Yoo goolabamu maaltu ta'a akka jedhu irratti mari'atu. San booda oppiidiyoon uf diigdee abaa'oo faana walitti dabale kaayyoon abaa'oo hojiirra ooluu qaba. Abaa'oon aangoomuu qaba. Biyya fudhachuu qaba. Oromiyaa bulchuu qaba akka jedhu irratti waliin haasa'uu wal dhabdeen asitti dhalata. Yeroo kana shiroonni adda addaa xaxamaniiti egaa qabsoo keessatti walirraa gaggalagaluun numa jira. Maaliif har'a oppiidiyoo yookiin yeroo sana ODPU ta'ee ture yeroo diigdee dirqama caasaa adda bilisummaa Oromoo bakka buustu waa biraatti taa'e jedhamee waan fudhatamee fi Lammaaf Jawaar gar tokko ta'aniiti caasaa Girmaan akka hidhamu ta'e jechuudha. Waan sun hidhamee irratti ololamee irratti haasa'amee garuu Lammaa Magarsaa gaafa Eertiraa deeme dura adda bilisummaa Oromoo faana Girmaa hiikuuf waadaa galee ture. Akkan galee waggalee. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo baay'eetu hidhaa ture yeroo sanatti. Girmaa hiikuu maaliif waadaa galeef Lammaan? Girmaanii addatti dhaabaaf maalidha? No miseensi akka hiikamu dubbatame nutuu hiikamneera yeroo sana. Yeroo sana miseensonni baay'een hiikamaniiru. Nutuu hiikamana hidhaa turreeti baana. Achitti garuu amma Dachaasaa hiikna jedhanii naasofneera Eertiraatti hidhamtoota siyaasaa hiiknaadha kan jedhan. Garuu kan Girmaa maqaa dhahamedha kan haasa'ame. Girmaa hiiknaa. Girmaanuu hiikaa wanti jedhamu gaafatamee jira. Girmaa hidhamtoota siyaasaa biroo irraa maal taddabu? No hiikamaniiru kan warri kaan. Girmaan mana murtiittis dhiyaannee achitti hidhame waan ta'eef akka hiikamu gaafatameera. Lammaan akka hiikuu nan hiika jedhee gaafa dhufu wantoonni asitti gaafa dhufu Jawaaris biyya galee jira ammas wal xaxaa ta'e humna isaa ol ta'e irra yeroo sana. Umarratti innuu hin ganame jechuudha Lammaanuu haalota hin taaneen jechuudha. San booda haalota rakkoo wal xaxaatiin taateen sun waa'ee wal xaxaadha. Abbumti irraa dubbatate wayyaa nama sanaaf dubbachuu nama sanaaf akkas gochuu otoo hin taane namni kamuu haqa argachuu qaba. Balleesse jennaan murtii seera haqa argachuu qaba. Namni tokko murtii malee badiisaa irraa barachuu qaba namni tokko. Atis akka irraa bartuuf hawaasni akka irraa baruu fi innis illee badiisaa akka irraa baratuuf seeratti dhiyaachuu qaba.
Sakanaan umarrattu lammaanis hin ganame warri sun wal gananii girmaanis irratti mana hidhaa jira. Haroomaan baanii girmaan. Inni sun waa biraati isa sana beeku taatee yeroo sana tureen arras leelmaa caasaan sun sadan wal mormaa turan biyya adda addaa jiru. Girmaanis lammaanis Jawaaris irra faffaca'anii jiru jechuudha. Isaantu wal dura dhaabbatee wal caasaa sana bittinneessuuf haala hin taane keessa wal galchanii ofiyyuu bittinnaanii jechuudha. Kan biraan namoota caasaa adda bilisummaa Oromoo keessattuu jiranii qeerroo bilisummaa Oromoo keessattuu jiranii Jawaar wajjin quunnamtii qaban yeroo hedduu irra deddeebiidhaan akka gantuu ta'anitti ka'u. Girmaan kallattiidhaan Jawaariin quunnamaatu jiru. Namni tokko dhaaba keessattuu jiru Jawaariin quunnamuu yookaan Jawaariif odeeffannoo kennuun Jawaarii wajjin mari'achuun gantuu sataas ta'u ta'ee isin Girmaan gantuudha kan jedhu wanti isin godhe maali? Ela ammallee Girmaanis haa ta'u namni biraa seeraa fi heera dhaabaa naamusa jaarmiyaa malee namni Jawaar already qabsoo uummataa deeggaraa ture yeroo sanatti gahee guddaa taphateera miidiyaatiin akka aktiivistummaa isaatti garuu qabsoon kun sun karaa abaa'oo akka deemu hin barbaadu. Golgaa abaa'oo jalatti qabsoon sun akka gaggeeffamu hin barbaadu. Namoonni kaayyoo fi akeeka adda bilisummaa Oromoo fudhatanii dhuunfaadhaan immoo dhoksaatiin Jawaar quunnamanii Jawaarii icciitii kennaa turanii wareegama achi gidduutti bahee fi itti gaafatama seenaa jalaan bahan. Maaliif gantummaa irraa adda miti. Isaan kun dabil ejentii irraa adda miti jechuudha. Maaliif caasaan achirratti xaxamaadha beekte Jawaar nama dhuunfaadha. Yoo barbaade as galaa yoo barbaade abbaa barbaade itti kama quunnamuu danda'a. Abbaa barbaade yoo quunname nama dhuunfaadha aktiivistiidha. Heeraan dambiin isa adabu hin jiru. Kaayyoo abaa'oo keessatti garuu heeraaf seera dhaabaa malee dambii dhaabichaa malee yoo qaama ta'e quunnamte qaama faallaa kee jiru si gaafachiisa. Namoonni akkas gochaa turanii aarsaa achi gidduutti ba'eef itti gaafatama seenaa jalaan bahanii bor jedhee yaada. Heeraan yoo gaafatamuu dadhaban illee seenaan isaan gaafachuu danda'a. Dogoggora seenaati. Nama sana yoo gara qabsootti fidu otoo beekanii faallaa dhaabaa otoo akka inni deemu osoo beekanii warreen waan sana hojjetanii seenaa keessatti itti gaafatamuudha jedhee namaan. Egaa yeroo garaagaraatti dachaa isaanis Girmaanis tikadha jedhamee yeroo garaagaraatti waa'een keessan ka'ee naasa'ama. Isin lamaan qofaa miti miseensota adda bilisummaa Oromoo gariin tika jedhamanii kanneen maqaan isaanii ka'u jira. Jarreen kun miseensota adda bilisummaa Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti isin waamee isin qoratee yookaan dhimma keessan qulqulleessuuf yaalee beeka. Namni jedheef miti kan si qoratu. Yoo ragaa sirratti namni abbaan barbaade si faallis diinadha siin jechuu danda'a. Heeraaf seera dhaabaatu jira. Dhaabni heera qaba, seera qaba, dambii qaba. Yoon tika ta'e tika jechuun maalidha? Dhaabi gaafa irbuu seentu kaayyoo fi akeeka dhaabichaa nan tiksatteetu waadaa galta. Sunuu tikadha mataansa. Tika yeroo jedhu faallaa dhaabaa. Faallaa dhaabaa yoo deemte hin gaafatamte. Faallaa dhaabaa deemuu kun ragaan dhiyaate hin jiru. Ani waan kanaaf deebiitti kennuuf natti ulfaata. Maaliif wanti irratti argame kana goote jedhamu hin jiru. Ati jettee miidiyaa hawaasaa fi deebii kennita taanaan hojii kee hojjechaa hin jirtu jechuudha. Isaan hojii sii laatu jechuudha. An sanaaf deebiin kennu. Yoo namni dachaa san tikadha. Tika faallaa dhaabaa ta'e icciitii dhaabaa dabarsee kennu jedhu jiraate. Qulqulleessuuf yaalee beekaa garuu dhaabni. Ni hordofa dhaabni koo caasaa hedduu qaba. Caasaan nu hordofu caasaa miseensota isaa hordofuu ni qaba. Oolmaa miseensota isaa eessa akka oolan eenyuun akka wal quunnaman ni qaba bara. Kanaaf yoo badii irratti qabaate innuma gaafata. Namoota gaafatee jiraachuu danda'a badii irratti arge. Ana irratti soo badii gaafateeru yoo dogoggoru iddootti na gaafateeru jiraachuu danda'a. Garuu waan kanaatiin waan abaluun tika jedhu ani qaama tika quunnamus miti qaama dhaabichi yoo quunname jedhee nan quunnama sochii dhaabaatiin ala deemsa dhaabaatiin ala hojiin hojjedhe yoo jiraate immoo dhaabnuu na gaafata dhaaba sana diiguudha waan ta'eef jettee mada kun wanti lafa qabatamaan hin jiru jechuudha. Egaa jettees yoo ta'e wanti kun sooshaal miidiyaa irratti ajandaa guddaa ta'ee to'asamaa yeroo garaagaraatti ka'a sababoota garaagaraatiin ka'a lubbuu namootaa wal qabatee ka'a wanta jetteedha jennee salphisnee bira dabarruu miti lubbuu namootaatiin wal qabatee ka'a maqaan keessanii yeroo garaagaraa ka'a tole isin tika miti keessan jirtan. Wanta kana uummataaf qulqulleessuun qabu dhaabni keessan gaafatanii beektu akka uummataaf qulqulleessu maaliif isiniin fuulduratti namni argu tokko dhaaba sana iyyuu sodaachuu danda'a. Maaliif waan dubbisurraa waan argurraa ka'e. Dhaabni akka maqaa keessan isinii qulqulleessuuf gaafatanii beektu. Dhaabnis numa qorata hin taa'u bara. Gaafa icciitiin tokko baay'ee feesbuuk irratti yookiin miidiyaa hawaasaa irratti faca'eef miti. Dhaabni karaa keessoo miseensota isaa irratti hunda ni qorannaa ni gaggeeffata. Deemsa miseensota isaa ni beeka jechuudha. Ani lafaa ka'ee propagaandaa qindeesse godhi jedhamee fi godhi jedhee otoo maqaas balleessis irratti oofe
warragaa qabatamaan qabniif sin qoratu maaliif sirratti deemee jedhee garuu hin xiinxala maaliif irratti deemuu danda'e. Amma miseensota dhaabaa hedduu irratti ajandaan akkasii miidiyaalee hawaasaan deema. Garuu miseensota kanarratti maaliif deemame jedhee dhaabni qorannoo mataa isaanii gaggeessa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni akkasii wantoota jette haasa'u qabatamaa miti. Ammatti qabatamaatiin ragaa kana goote itti na gaafatte siif deebisuu danda'an. Hin gooneen jedhe miti hin goone. Amma namootaaf akkasitti dhaaba diiguu miseensota wal shakkisiisuu dhaabicharraa miseensonni shakkii akka godhatan hawaasni shakkii akka godhatu warreen dantaan isaanii jalaa tuqamee kaayyoon abaa'oo akka galma hin geenye barbaadantu kana focaasa waan ta'eef waan kanaaf kanadhaan jedhu hin jiru jechuudha gama kootiin. Yoo jiraate immoo dhaabni har'a miti sa'aatii miti daqiiqaatti deebiitti kennuuf qophiidha. Miseensota isaa kana godhanii argaman irratti jechuudha yoo akka godhanii argaman. Garuu taateen akkasii miseensota walirraa fageessuuf miseensota dhaabicharraatii uummanni shakkii akka godhatuuf warreen taasisan waan ta'eef isaan kanaaf deebii kennita taanaan dhaabichi hojii hojjetaa hin jiru jechuudha. Nama dhuunfaaf deebii kennita taanaan deebii kennuun sirraan eegamu hojiin hojjetta jechuudha. Hojii akkasii hojjetta jechuudha. Hojii deebii namaa kennuu hojjetta jechuudha. Akka mootummaatti mootummaan tokko miseensonni abaa'oo kana gochaa jiru jedhee otoo himate dhaabni deebii itti kennuu danda'a. Nama dhuunfaa lafaa ka'ee akkas jiru dhaabni deebii kenna taanaan hojiinsaa namoota akkasii difeensi gochuudha. Waan ta'eeti argama waan ta'eef kun isarraas hin eegamu gad of buusuudha jedhee nama. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Qophii kanaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kaasneetu ilaalla. Hamma dhumaatti waliin tura daawwadhaa. Tole yeroo hedduu Jawaar Mohaammed qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo hin bute jettanii yeroo haasoftantu dhaga'ama. Namoonni gariin garuu qeerroo bilisummaa Oromoo akka ittitu godhee yookaan akka si'ataa ta'u godhee akka saffisaan deemu godhee Jawaar Mohaammed hundeessaa haa ta'uu hadhiisuyyuu malee qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo tokkotti nama akka gaggeessaatti dura bu'eedha jedhu. Isa kan akkamittiin ilaalta? Gaaffii gaariidha. Jawaar Mohaammed qeerroo sin bunne garuu wanni bu'aa argamu sana injifannoo argamu sana kan isaa gochuudha yaala yeroo baay'ee. Maaliif Jawaar qabsoo kanatti kan makame taatee 2014 boodadha. Yeroo sanatti warraaqsi akka malee ka ho'edha. Nama dhageettii godhate Jawaar duraan Itoophiyaawummaa yookiin ani Itoophiyaadha jedha. Garuu achi mooraa Habashaa keessatti gaafa jibbanii akka carraa ama Oromoo feeristi gaafa jedhu fudhatamummaa argate asufee warraaqsa kana keessatti mormii dargaggootaa keessatti hojii guddaa hojjeteera. Hojii aktiivisummaatiin kuni waan dagatamu miti. Hojii karaa miidiyaatiin. Garuu akkuma kana immoo qabsoo gaggeeffamu sanaa fi haala dargaggoonni itti gaggeessan hansaa godhachuuf jecha adda bilisummaa Oromoo jalatti akka ijaaramanii jaarmiyaan ture kun akka hin gaggeessine jalaa yaasuuf jecha dura dhaabbateera. Maaliif anumatu gaggeessa ka jedhu caasaalee adda bilisummaa Oromoo oksaan quunname icciitiiwwan hojjetamu dhagaa ni fudhata ni maxxansa dursee saaxila. Dursee miidiyaa hawaasaa irratti gaggeessa. Inni sun jalaa saaxilama caasaan dargaggootaa akka gaaga'aman godheera. Kuni gufuu qabsoo ta'eera jedhee yaadan. Maaliif namni kun yeroo hunda hijaakti godhuun beekama. Fakkeenya tokko wanti fudhadhe OMN namoonni hundeessan isa faana dursa isaa yaadrimee isaa fidanii namoonni hundeessan namoota biraati. Itti seenee OMN baay'ee hojjetame garuu namoota hundeessanii hayyoota dabalatee achi keessa ari'amanii ba'an jechuudha. Maaliif namoota kana faana danda'anii hojjechuu dadhaban. Namoota kana hayyoota salphisuu waan jechoota hin taane isaan keessa ari'ee OMN eessa gaa miidiyaan jedhame gaafa biyyatti dhufee booda haalota mudatanii ofiisaa keessaa bahee OMN irra bakka durii isaatti deebi'uuf ni rakkata jechuudha. Injifannoo hataa deebisee yoo injifannoon sun kasaartu immoo ana mitiyyuu jedha. Qeerroo bilisummaa Oromoos kaleessa anumatu hundeessee dargaggoota anatu hundeessee isaa ture. Tibban argiteetta miidiyaa hawaasaa ni amane akkamitti akka amane akkamitti akka keessa galee wal dura dhaabbannaan dhufe innuu himeera. Kanaaf namni kun gahee hojjete ni qaba. Gama miidiyaatiinis gama hawaasummaatiin wantoota hojjete qaba. Gahee isaa sana cinaatti garuu qeerroo diiguurratti hansaa gochuuf jecha warreen isa jala hin jirre dura dhaabbatee akka diinaatti labsee mootummaa wayyaanee yeroo sana sirni yeroo sana ture akka dargaggoota gaaga'u godheera jedhe namaan. Yeroo sanatti garuu fincila guddaa ka'eef. Fincila guddaa sana immoo dhageettii argatee qeerroowwan akka quba wal qabataniif wanti asitti ta'u iddoo biraatti akka ta'u wanti iddoo biraatti ta'e asitti akka ta'uu fi gara miidiyaatti fiduun qabsoo sana. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf qeerroo bilisummaa Oromoo hoogganaa ture. Garuu akka kanaatti dhageettii qabaatee namni hundi awareness isaa qabaatee namni hundi waa'ee isaa haasa'ee kan
waa'een qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin geggeeffamuu haasa'amee Jawaar Mohaammed eegii dhufee booda namoota jedhantu jiru. Sirriidha. As bahu miidiyaa OMN hundeeffamuuni carraa sanaan qophiilee adda addaa dhiyeessin achi sagalee ta'uuni waan sirriidha. Dhumarratti garuu innumtiyyuu waan dargaggootaa sana qeerroo bilisummaa Oromoo waan hojjetan gabaasuu gaafa didu ijoolleen jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo ONN akka hundeeffamu yaada dhiyeessanii ONN illee hundeeffame jechuudha. Maaliif gabaasota itti ergamu barreeffama isaa dhiyeenyaa irratti argite ta'e sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo nan hordofa tureedha. Qeerroo.org nan hordofa ture. Achirraa gabaasa fudhatee ofii masaa hojjeta. Namni kuni hojii hojjeteera eeyyee hojjeteera. Haguma hojjetu immoo balleessaas dalageera. Silaa akka ta'etti walitti fiduu qaba. Isin abaa'oo jala jirtu, isin achi jala jirtu jechuu dhiisee qabsoon gaggeeffamu kan uummata Oromooti. Orgaanaayzeeshinii tokko utubee dargaggoonni kun gara fuulduraatti bahuu akka qaban gochuu qabu. Warreen abaa'oo jalaa yaasutti gara koo ta'a jechuutti. Warreen abaa'oo immoo garee Jawaariidha jedhanii warreen kana wal balaaleffachuutti gaagaamni achi gidduutti uumameera. Inni sun dogoggora uumameedha. Garuu gahee hojjete keessatti immoo qabsoo bilisummaa Oromoo gumaacheera hojii aktiivisummaatiin waan leellifamu waan dagatamu. Garuu isa kanarratti isa qofaa miti. Biyya keessaa hogganoonni mootummaa, hojjetoonni, barsiisonni qabsoo kan achiin ga'uu fi jijjiirama 2018 dhufee fi dudduubeensa adda bilisummaa Oromoo ta'ullee qoonni hawaasaa, qoonni qaamolee adda addaa asichi keessatti guddaadha jechuudha. Otoo wal ta'ee hin dhufne ta'ee jijjiiramni sun hin dhufu. Isa kana dagachuun qabnu. Injifannoo kan keenya kan keessanii kan waloo ture. Bu'uurri isaa achi hundeensa achi yoo ta'ullee galmisaa akka saffisuu fi walta'iinsa yeroo sana gaggeeffameen waan ta'eef achirratti qooda isaas dagachuu hin qabnu. Garuu dogoggoroota hojjetamu akkasuma dagachuutu nurra hin jiraatu. Wantoota isinirratti barreeffamu qolachuudhaan kan beekamu peejii sagalee haqaa jedhu Dachaasaa fi Girmaanii admiiniidha jedhamtu. Mee jalqaba irratti dhugaadha. Admiinii sana keessatti. Ani peejii sanas akkuma nama miidiyaa hawaasaa irratti hin argaa. Anillee abbummaa isaanii hin beeku. Garuu caasaalee dargaggootaa keessatti warra hojjetaa turan qeerroo intelligensii giruuppii keessaa tokko ta'uu danda'u. Maaliif qeerroo intelligensii giruuppii dookumentii godhanii kaa'u sochiilee dargaggoonni hojjetaa turan. Kanaaf namoonni kun warreen sochii sana keessa turan yoo ta'an malee qaamaan hin beeku, eenyummaa isaaniis hin beeku. Akkuma uummanni miidiyaa hawaasaa irratti arguun argaa jira jechuudha. Tole egaa shakkii namoota hedduuti kun egaa isa kana dhugaasaa siif rabbitu beeka gaaffii dhumaa tokkotti hin darba. Hayyee. Akka waliigalaatti ati akka nama umurii isaa adda bilisummaa Oromoo keessa jiraate tokkotti akka dargaggeessa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e tokkotti addi bilisummaa Oromoo haaromsii hin barbaachisu hin jettee yaadda? Ni barbaachisa. Haaromsi akkamitti barbaachisa jettee yaadda? Haaromsi gadi haga gubbaatti numa barbaachisa. Adda bilisummaa Oromoo qofa miti qabsoo nama gaggeessu keessatti hunduu ni barbaachisa. Abaa'oon kanaaf qophiidha of haaromsuuf. Haalotatu mijataan ture. Waggootas dhiyoo numa beekna yeroo baay'ee manan argaa addi bilisummaa Oromoo ofiin haaromsuu of haaromsuu dadhabe miti. Haalotatu turre. Addi bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti heera boordii filannoon baasuun bula. Iddoo heerri boordii filannoo yookiin boordii filannoo bakka si buusee nama taajjaabii siin taanetti kora gaggeeffattes walgahii gaggeeffattes fudhataman qabu. Isa sana gochuuf immoo irra hedduu gaggeeffachuuf akka seeraatti adda bilisummaa Oromoo qofadha otoo koran gaggeeffatiin filannoo darbee irratti kan dhiyaate jechuudha. Otoo koran gaggeeffatiin hin dandeessitu. Inni sun garuu abaa'oon yeroo hedduu gaggeeffachuuf xalayaa gaafa galchatu boordii filannoo taajjabuu dhiise. Mootummaan eeyyamamaan taane jechuudha. Inni kun dhaabicha akka of haaromsuun barbaadu mootummaan. Akkasumatti taa'ee akka diigamuuf akka baduuf waan barbaadu na fakkaata. Maaliif waa lamatu jira. Adda bilisummaa Oromoo gaafa mootummaa waa waamu qophiin tokko jiru warra adda bilisummaa Oromoo irraa foxxoqee mootummaatti galee isaaniin affeera. Boordiin filannoo immoo gaafa waltajjii tokko waamu adda bilisummaa Oromoo suma sirrii waamu. Kuniyyuu taatee lola waan adda addaa dhume fidee ture jechuudha. Tarii egaa ammaa wanti sun ta'eera namoonni adda bilisummaa Oromoo irraa foxxoqanii ba'anii yeroo ammaa akka dhuunfaatti dorgomaniiru ifatti dhaaba kanarraa baahuu isaanii labsataniiru jedhee namana ammaa booda boordiin filannoos taajjabbii ni erga jedhee yaada. Heerri mootummaanis waan kanaaf eeyyamamoo ta'a jedhee yaada. Dhaabichis of haaromsuuf qophiidha. Haalota tun eeyyamneefi malee karaa dhaabaa rakkoon jiraate yookiin dhaabichatu of haaromsuu dadhabee taa'e yookiin ofirra rafe miti. Taateen suni hanqina karaa mootummaa akka hin godhanne ta'amee itti fufeen rakkoon sun jiraate malee dhaaba bira miti rakkoonsa akka hagam beekutti namoonni kana beekuu dhiisuu danda'u. Ciitiin kun dhokataa miti. Yeroo dura hoogganoonni hidhaa turanii ni beektaa.
haalota rakkisoo ture erga isaan ba'anii taatee meeqa kora gumii saba waltajjii gaggeeffate irratti waan ture dhagaa turte sirrii miti sirriidhaa wal falmii ture jechuudha. Dhaabni kuni kora sabaa filannoo dura gaggeeffachuuf ture na yaadadha. Yeroo isa walgahii Afrikaa Yuuniyeenii ture jedhan. Sanaan irra darbe. San booda waltajjii Afrikaa Yuuniyeenii booda gaafa gaggeeffachuuf jedhu irreechatu dhufe irreechaa booda gaggeeffattu jedhan eegumsaaf. Irreechis gaggeeffamee booda waltajjiin sun mootummaan fedhii godhate akka gaggeeffamu barbaanne filannoon ta'ee filannoon gaggeeffame. Kanaaf rakkoo karaa mootummaa yookiin heerri boordii filannoo eeyyamuun akka hin gaggeeffamne danqamee taa'eef malee dhaabichi miseensota bakka buusee warreen du'antu jira warreen biyyaa bahantu jira warreen dhaaba kanarraa bahantu jira. Isa kana bakka buufachuuf of haaromsuuf qophiidha. Garuu haalota mijataa hin arganne waan ta'eef kanatu danqaatti ta'e malee dhaaba biramti rakkoonsa. Ayyee sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruuf asuma irratti goolabna. Waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti waan dhufteef guddaas galateeffannaa galatoon. Fayyaa ta'ettillee na affeertee wantoota hin beekne iyyaafachuuf galatoon guddaa. Qophiin keenya isin gaafannoo torban kanaa asuma irratti raawwatee jira. Torban ajandaa biraa keessummaa biraatiin wal agarra hangasitti nagaan tura.